Michi kun shari'aa malee dalagaa biraa dhabee miti. Natti sababa godha malee amma taatu wallee nu jaarti namaatiin raqqaban. Wanni biraa kan hamman takka nama tursiisu wayi jira. Silaa'uu dalagaa akkanaa malee beekumsi biraa hin qabu. Bar'ani wanni niin ajaa'ibee fixuu dadhabe waanuma tokko. Duraanuu siin jaaladhe ji'een na fuudhe. Amma akka meeshaa dulloomee akka mi'ee ayaa dhabeetitti mana keessan na cufeeti tan biraatiin wajjin hin utaan. Eegaan mana isaa seene amata tokko guute. Amata tokkicha kana keessatti oggaadhana kasasan je'ee magaalatti deemu har'aatu sadee isaaf duba dubbiin tu wahii dhugaadha. Waa dhugaa miti. Har'ammoo mana isaati deebi'uu isaatu rabbiitu beeka. Eeka akkamitti deebi'ere nadhoo magaalaa tan akka taatu wallaaltee sun jidduu seene akkamiin manatti deebi'uu danda'e waan danda'e haayyo. Nadhoon magaalaadha rifeensa isiidhaa ibiddaan gubte tan qinciftaatii fi tan luuccaadhaa gargar nama wallaalchiste uffata isiidhaa gudeedarra muratte hammaan qabu naalaalaa kan jettu fakkaatti. Dubra gariifaan qaama isaanii babbareedu bina oggaan arku ani tan dhalaatuu lubbuun dhaabbadhu daawwadhu naan jetti maalayyaa nama dhiiraati. Jaarsi kiyyafaan gargar waa filataa miti tan miila lamaan deemtu dhalaa taatu malee wayi bira dabra. Irraa hafeetuu dhufuu isaa rabbi beeka. Tan dubra babbareedaa magaalaadhaa sun laalaa turte ijji isaa sanitti ani maaliin itti fakkaadha? Eeka haadha isaate ka. Haadha isa dhalteen itti fakkaadha malee wayiniti isaa na se'a. Mee waanumaan fakkaadhuun daawwitii tanaan iflaala. Samaalumaan fakkaadha. Rifeensi kiyyanarra gudiraawe huccuun kiyya dheerinni isaa miila kiyyarraa hafeen lafa hara. Hirphii kiyya babbaqaqaan isaa odoo bishaan itti naqanii dibicha tokkoon manquubsu yaayyo. Way ani duba tanitti deebi'anii. Mee uffata kiyya kana gaggabaabsee akka nadhoo magaalaa sanitti yoon uffadhe laata anis akka isaanii sun inni bareda. Godaannisni sarbaa kiyyarra jiru kun maaliiniin ifirraa dhabamsiisa malee huccuu kiyya kana hunda mureetiin sila jilba kiyyarratti baasee uffadha. Duuba guyyaa tokko namichi tokko akkin ijee godaannisni sarbaa dhalaatirra jiru ija kiyya singiggoysaa jedhe namni kana dhaga'e akkamitti ittichi deemare haanarraa hafu. Ammoo haadha tiyya sun rabbiin jannatan geessin. Mana duwwaa keessan na dhiiftee na biraa deemte gaafaan xiqqoodhaa ibiddarra kufeetiin gubadhe jedhan. Nadhoon miilarraan godaannisa qabdu hunda haadha isiidha haa baartu. Odoo immoo godaannisni hunda jiraachuu baate uffata hammaan qabu kana hunda mummureetiin gaggabaabsee sila. Akkam oolte? Ooluu fi ooluu baadhee waa jaalallarraa qabda. Akkisee akkuma keetii ammallee goyyooyne. Achi deemiti tan gaafadhu ani maal naan jetta. Mee lola kee dhiisiitii intala obboleessi kiyyaatiin wal bara haadha teenya haalaaltu je'eeti obboleessi kiyya natti kenneeti. Qishnaa keessa nurraa dhiisa ka intalti obboleessa keetii yoomittu kana guddatte tan tanaan qixa dhalee dhaqabsiisuu ni danda'a obboleessa kee. Ijoolleen amma daddaftee guddatti malee intala guddoo iyyaan agartu tun amatuma 16 isaa isiitii bar intala akkasii miti. Haa mala kaysani ani maaltu daangee mala kaysani. Mee amma morma kee dhiisiitii achi deemiti waan nyaannuuf waan dhuynu nu barbaadi beelaa fi dadhabbiidhaatu nu jira. Haa ni nyaataa eeggadhu. Amma akkaan godhu anumaa beeka namichi hoo akkana godhu wallaalee. Gunnaa magaalaadhaa fideeti obboleessa kiyyaatu dhalee naan jaa. Mee har'a mana kana haa bultu yoon ani isi ajjeesu baadhe eegaan mana isaa seene harka isiitii miti oduu isiitillee taniin hin dhageenye har'a maal keessaa baate. Aafachoo naatu beeku akkaan isii godhu manuma kana haa bultu har'a. Kunoo nyaadha shaayis dhugaa kunoo nyaadha. Ati hoo nyaattu taa'e ka wajjin nyaanna. Way dalagaa dhabeetiin sii wajjiniin nyaadha. Rabbiinu sii wajjiniin na nyaachisiin. Kayri rabbi na nyaachisiin sii wajjiniin. Samaaliif akkana taataa walleenuu shayxaanaatu gurra keetitti waan hin taane sitti hasaasa. Hoggu takkallee yaada gaarii hin yaaddu hanga nuti dhufna kanallee alawaadaa keessaa waan dudubbattu siin dhageeyaa bar. Lakki akkanan tahini rabbiin akka kee kana hin jaalatu. Anuu sitti asin bulchuutii hin dhibamin nama akkam immoo hammana kee bulu bineensi alaatillee si dheeysa. Hayya kai mucayyoonu ni deemna. Way bulu baattu kamiin tahare duuba huunoo karaa ni qaceel beekadhu moo sa'aa takka achi yoo turte waan si eeggada hayyee beekadhu hayyee bultee beekadhu. Hammammaa turuun kun maal jechuudha gaa eegalu kun iyyite baree miti buluusaati ka mee haa bari hunaatu beeka. Waaniin dalagu anumaaf beeka useetumaan ta'a malee ulii ciisus wahin hirriba harkadha amma sa'a 8 jeeyini kiyya ka'aruu sanaa seenee miti akkana amannaa du'aatu naarra jira yoon amma ka'ee fannisee hoo way maaliifiif kunis gowwooma guddaadha akkana gube kanatti isa guba malee maaliifiif lubbuuti yaqisaas haya amma maaliin godha ka'eetii mashaa mana kana keessa jiru hunda caccabsa
achi boodatti mana isaa cufeetiin deemaaf afachoo ati afachoo amma taatu rabbiin naa beere ka'eetiin deema afime firaasha kanaa fi bisxii kanaas maaliifin hin gubne kibriita tokko isaan kaa'esa afi ibiddaan itti qabaamete koono harmaan kaa'edaanu galgal hogguun isaaniif shaayii danfisu koono